لا لا هجين تيسن فوقتون تيك توك قباتا دانسي دا أما سنيقالي مبليين كيا سبحان الله خولي وهنا من بدي السلام عليكم أجات إذا أنت كتك كلمات دامي ما رفتا إبسا جالت شوف مرقان كبا أما تقبلين جالت قافا نسرع قرصم أستاذ ستهيرو موف قبالتي أنا شامي نبروتي تهيرمون بيكا مالا بيكا أنا صبري واساني قديمتي من قدو تجدو كن قبضو خيسا تقون خديم كوني وقاسا دي قوتون راجع أبا من جرى جاري لانك أمامي سرّا لكي نجر مكان خان كيتونا قلابة دي هذا همدي هذا أتيو مال جتا يا دخي مال دبر فتشو رادين تونا جدا أنا أستاذ جالت أستاذ أبصى أحمد جانين درورة ما دي ربي نبي توتا هوسا توتا وسخة توتا ما وسخة تخني نجي ورابيسي ركرتي وريا ما جتي يا ندوني ما قفت نمو قفتني تمدتي بجلد أكو دردنمو دبرتي فيلم متان زور تاكا تيك توك متان دمي لما دبرتي سوشيال ميديان إجا جامس سدي تديك دراما في فيلمي وصولان تؤماتي أفر بكر راحتي تأخلاقا كمني شل تقرآن ربي قبن كمني تمسيدا قبن كمني جا أمل زيرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ مالين نروف تنزله سجنتا أمي كنما ديما جرو سجنتا أمي تنمان ترى ديما يرتون سجنتا كم أستاذ أجندا هاريا أما قد يفهمي كان وياسة دورة قد يفهمي أنا اللي أما الذي دبت شوف دي ميسرا رجعنا دبتو يا كافل ربنا يجي يا الله ربي زاي قدي بت أرتستي كبجمتو نصرة تامي بو أرتستي كبجمتو نصرة أرتستي كبجمتو ونين سنجيب أرتستمان بود غرا إسلام ما دبي أني غرا توحيدا غرا عقيدة غرا برنوتا دبي أني كبجات أمانتي براك أبانته أرى إسلام غراني وان سندو غرتانين فورا انتل إسلام تيسيد إسلام بقى إسلام ما سرتك إبلتك أما قلبيدان nama islama jaalatte gabaab dumatti warra akkasti dhiichisaa ture sun warra akkasti gartee wanni jechaa ture sun akka gartee nama tana dura islaamummaa keessan turnii tokkotti fide jechuu amma ustaasni baga islaamummaa sirritti qeebaltee wanni jettee laala akkas jechuun ammaan tana obboleeyyan kiyya mee waan kana waggaa laaltu mee maaltu ni dhaga'ama dhugaa rabbi warri tiktook kana gubbaa caffaraa turan jechuun akka gartee nama kufrii wayii keessa jiru tana dura baga islaamummaa sirritti qeebaltee maal jechuudha haaraatti shaadaa qabattee boonasran نصر على اللي هاتو تبرات اللي هاتو مي وندافو أستاذ خم جالت تجتمي أستاذ الشيخ ويتوها أستاذ خينيا قتالي بريدة أستاذ إفسا حسن فودو داف كارور فتي سنجنة هاي فودو في كارور فتي موسى هيرو في كارور فتي عاد نصر هيرو في مواتي فودو داف كارور فتي بيتو بحرر جيدا أستاذ إفسا لوه ومتنار كدوباسا أنا انت الحرر جيت نصر قرصم فودي سنجر أكستانا شيء لقمة با شيخ هاكما قبضان قايشي تو كف جيداني لقا غيت إبسا مكانا ونورا فودي يا نصراتي مالي فكا قرتي نصران أستاذ إبسا خنا فوتو أيجا دبرستان شيخ نوتي مامي إبسا مكانا دابني أبو فودي هريان تي فوتي غربا فودي جني دوبا إني مال جاتشون إنفوني موكمي فودو جديتو متا أجر نما قرات الرجل nama haasawni isaati fi hadiisni hoggaa inni gartee dhiheessu namallee simatu danda'u nama gartee ummata kanallee tajaajilu abdii jedhu gartee keessaa qabna haa ta'u duuba isin tiktook irraa akka fuudhu ayee dabarsaa jirtan munaangallee barsheeqa dubra hedduutu sababaa ibsaa leelii salaata akkamitti halkan guutuu dhaabbachaa bultee maaliif yaa rabbi ibsatti na fuudhu yaa rabbi ibsatti na fuudhi jetti jaartiin namaatu qajeelum mala mucaan akka malee bareedallee gartee diin qabaa haalaa fi amala qabaa akhlaaqa qabaa shamarran lafaan uftumti hoggaa isa laaltii barsheeqa yoo dubra san hundara rabbi si caalchisee gurbaa kana rabbi si qoode yaa nasra ati tama badhaasanurraa qabdaawu ambar yeroon suuraa ibsaa ijaan arge qaama kanaan na hollata shayxaanni hoggaa gartee nama muuminaa ka dhugaan rabbi gabbaruu arge qaamaa hollata kaa'uun sodaatan rifata jechuudha gaheetiin jira kana duraan hin beeku maaliif si hollata silaa namni yeroo na kallaa na rifa na sodaachisu isa malee hin jiratu yaa khara wallahi sobaa ishaan obboleettii akiraa ustaaza jaalataa tiktaak irra baatee hudduu irbuu dhiisi rabbii kee kadhu gaddeebi nama sheekaa jaalatte taanaan hijaaba kee godhu qaraqi subhanallah viidiyoon olii gad dawwaltee ol qabachuu dhiisi ila sitti maa na dhagaye video messengerin imon durriye diosi dawale ol qabachuu dhiisi qaraqi subhanallah salati sooma soomi habibti rabbi ke dhugumaan booyi kadhu rabbi yoo kadhatte rabbi namaati jaalattu si hira jechuudha
Yoo dubra sanun dara rabbi si caalchisee gurbaa kana rabbi si qoode yaa Nasra. Ati tama badhaasanurraa qabdaawu. Warra leelii dhaabbatu. Ka sujuuda keessatti waa'ee ibsaa afaan Oromootiin dubbatee hoggaa afaan Arabaallee wallaalee yaa rabbi ibsaan itti fuudhi juusan. Yoo gubbaan cabsitee rabbiin akka fedhe dalagaatii mucaa kana si gartee ibsaa keenya kana fuuti. Wallahi ani rabbittiin tawakkala. Nuurun alaa nuur aananii fi bishaan walitti jige. Ammoo dhugaanatti hin fakkaanne. Ibsaa heerumee dhiisee jaalachuu mirgaan qaba. Man Nasraa teenya wayi qoostaafi. Halkanii guyyaa gabbaateen wajjin asirraa ol utaalti. Alhamdulillah kale qofoo fadhuus rifeensa banaa deemus dhiisee alhamdulillah rabbil alamin. Mee akkamitti ulaagaa kamii? Nasra. Qoostamuu dhugumaan jettan boy wallahi. Amata dhibballeen hin jaaladha. Salaamu alaikum shamarran keenya. Haajaa teessan takka takkaan hima daamii maa dhuftan? Wallahi ani rabbittiin tawakkala. Ibsaa jaalachuuf mirgaan qaba. Amata dhibballeen hin jaaladha. Feeta waca suuraatii ta rifeensaa baasaa ta kofoo baasaa kun alhamdulillah rabbil alamin. Artiist Nasraa sirraa dhageenye jirra ati ammaan tana ustaas ibsaadhaan jaaladhaa isan heerumuudhaaf deema qayyuu karoora qabda. Hayyee artiistiif tu atillee itti aanime. Ani ammoo gaafa Nasraa gursum ustaadin sotti heerumuuf qophoofte ani shee'amiin birootitti heerumuun beekamaadha beekadha. Ani amma shee'amiin birootitti heerumu sheeka ta'ee hijaaba hidhadhee masjiida dhaqee achitti qotbaa godhee daawaa godhee quraana kiyya qara'ee salaata kiyya salaate baakka. Hayyee sirraa dhageenye jiraatis shee'amiin birootiin heerumaa jechaa jirta. Ati hoo kuullee? Anjabatti hin jiru wallahi. Ani fiifuu waggaa sadii erga jaalalti na qabdi. Sababa gartee Nasraa gursum ibsaa jaalala gaafattee biiftuun shee'amiin biroo ni heerumaa jettee jala murtee. Baala sobrii waa isaanii gadi miti. Umriin tanya jara kanaan akkuma tokkichaa mangudduma tiktokootis walumaa manguddoo biyya tanaa manguddoo tiktokoo kun qabdu keessaa tokko nu sadeen kun anaa fi haadha faateeti akkana kun erga isaanuu jaalalti qabdee mi'a fachoonuu waggaa hadi guuturraa abbaa mancaa jaalachaa jira. Ji'eetiin erga gartee tasaanii tanarra dhaabbatanii sheekotiin nata dubbii Nasraa tanarra dhaabbattee lakkii rakkoon qabu nama diin jaalattee erga jaaniin booda lubbuun tiyya gartee waan waggaa sadii jaalatte ol baafadhuu naan jette lubbuun tiitun. Waggaa sadii guutuun wallaan jamatti jiru. Raayyaa abbaa mancarraa jaalalaan qabame. Nyaataa dhugaatii wallaalee dalagata wallaalee zabana boodaa kana fa'aa managgalee ciisu jira. Nasraa rabbi jazaa isii jannata haa godhu nurraa dubbattee rabbiin gisa khayrii akkasiin fedhe akkuma fedhe sii fide sii galte anqaan fadheetiin dubbachuu wallaalee taa'u jira dhoofadhee jechuudha. Dhukkubni saalaan dhufe saala fedhate yaan Oromooti. Ani waggaa sadii guutuudha. Erga raayyaa abbaa mancaa jaalachuu eegale. Sababa isaa nyaataa dhugaatii wallaalee naamana Oromootii galtitti hin jiru. Hunoo sababa isaa amma kaleessa quraana dhaqeetiin bitadhe. Maaliifuu hunoo laal bitadhee akkasitti hunoo adiif jeetiin amma eegalu jira gaafa duraan qaraane. Badhuguma maaliif nama tokko gaafa jaalatu isa fakkaatta iyyaaloo jaalattellee dirqama gartee iyyaala fakkaatta. Sirraa dhageenye jirra. Maqaan kan keetuu nagalaa badee. Haadha Hamdii haadha. Ati yoo maal jetta? Yaada kee maal dabarfachuudhaa deemtuu naan jettan. Anis ustaazaan jaaladhe. Anis ustaazni nan jaaladhe kunilleen ustaaz Obsaa Ahmad Jaaniin. Ustaaz Obsaan kun kana durallee nafa fadhuu ture. Anaatiitu ittiin baafatini malee akkamittiin nama gartee ustaazaa tokko jaaladha. Nama ustaazaa tashee kan ta'inis numa jaaladha. Inni imaama inni nama barsiisa. Ustaazaa ijoollee meeqa barsiisa darsii meeqa nama barsiisa. Waan kana taatee bugaa ustaaz eega gartee Nasraa gursum karaa naa bante anilleen gaa iyyannaati jedhan karaa biyya Masree kanattiin galfadha. Eenyu galfattee jechuun kennoon takkaffaa Hamzaa Haajii iyyannaati jedhan naa qeebal ustaaz Obsaa Ahmad kan magaalaa Kaayiroo keessatti argama. Ustaaza siigalee jira. Angalle gaa'ee ustaadaayyee ustaad Obsaadha jaama biyya Kaayiroo kana keessa jira warri achii sun naadirma dhaayetee dhaamsa dhaammatteeti. Balaan dilleetu hundi garuu kaka'uu dandeesseef erga gartee Nasraa gursum artiist Nasraa gursum ibsaadhaan jaaladde jettee iyyitee sheekotiin garilleen gabbaatee irratti gartee harka tumtee fi nutilleen gartee ustaadota gartee duraan jaalanne akka jaalannu himuu fi barbaanne jechuudha shamarran afran asirratti agartan kana osoo hin ta'in 4,000 ol caalan tiktok keessaa gargarii dhaabaa jiran. Mee akhlaaqa namoota muraasa as keessatti akhlaaqni isaanii maal akka fakkaatu halaaluti san booda dhugaa jirtu isinitti himneeti gargar galla. Akhlaaqni keessan maal fakkaata laalla dhaapha. Laala haalli keessan takkaa'u hojiin teessan fokkottuun tiktok gubbaata daansiidha tana fakkaata. Isin ammoo silaa shamarran islaamaa
kan islaamummaa keessatti dhalatee islaamummaa keessatti guddatee waan shari'aan dhoowwitu TikTok kana gubbatti hojjetaa jirtan jechuudha. Amma isinii galee obboleeyyan kiyyaa. Subhanallah. Waan kana gartee hundi keessan ni beektan. Aadde Nasraa maal jette dubbii kana irratti? Aadde Nasraan balaan qabdu irraa qawweetu yoo barbaadde. Subhanallah. Eenyu Hullee? وين من بدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتنا من جاكاندي سلامتنا ربي وبريخ يكالي وين من بدي ميجا يقول تاني يفهم أنا أقول أبريخ يفهمدو إذا لما قالوا لايك في كومنتي في ماري أرجعوا ده في متي ولو ما قالتي ربي إنما قرتي والفود نما كم تو والفود وكبا دور قرتي مرتيسي دبرسي دبير ربي حق نمن ربي ردوغا دبت توك كونجر شيخ أمين برو كنا جاتي دقيقة كبابا كنا بودا dhaggeeffannee walitti deebinee sababaa Nasraa Gursum tana ijoolleen gayyaatee sheekotiidhaan taphataa jirti waan taateef yaada Nasraa Gursum irratti gaggabaabsee isiniin bohaarsaa isinii qabna hammeenyaa fi dhaggeeffadha waraabessi raqarratti wariyaamaa jirti mana aslii keessatti kalee waraabessi tokko cubbuu narra kaa'ee wallahi laziim Nasraan cubbuudhaa fi ajandaa fi waan kana je'ee jirti silkiin dubbisee je'eeti dubbate mana asli gasti keessa taa'ee jechuudha. Waraabessi raqarra waryaama hoolaan abbaa gaarii qabu immoo eegee ala kaa'ee rafa. Ani leencitti abbaan fedhe afkarroo siin dhaqqabne sodaachistuu jechuudha. Ammoo ustaas ibsaa osoo akka laaltanii agartaniitiin isin garsiisa ajandaa isaa cufa. Duuba kigoot. Miskiina nama sii galee. Saatuu ofii ree akkuma jirtu jirta. Dura ofii tolii garuu garaabe nama ofii tolee ture waan gaarii barbaada. Quraanni kiju al-khabiisaatu lil-khabiisiina wat-tayyibuuna lit-tayyibaat. Duruu ramade rabbiin ibee tuuta hoosa tuuta wasakha tuutuma wasakha itti kennina jee. Dhumee beek rabbi biraa tuuta takka ta akkumti isin itti jiraattu akka rabbiin hin feene intala akki isin itti jiraattu akkuma rabbi beeku mucaa akka inni itti jiraatu akkuma rabbiin beeku jara lamaasa waliin barbaadna wal fakkaatiin wal barbaaddii jara afaan oromoo osoo intalti gartee duraan islaamummaa keessa dhalatteen guddatiin tagama islaamummaa dhuftelleen sheekotitti nafuudhaa jettee dubbattee sila haqa qaban gaafa dur hin beekan waan taateef garuu islaama keessatti guddattee amma tiktok keessatti gartee waan hin taane waan fokkattuu babal'isaa turan warruma akka keessanii ha tiktok keessatti daaraa isinii wajjin dibatu gochoota fokkataa isinii wajjin dalagu sanuma jechuudha hiikaa waan kanaa warri tiktok warruma tiktokii atis sheekka maal faa barbaaddadhu malee achi keessaa warri gaggaariin gartee rabbii ufii gabbaru rabbiif gajja'u kabaja qabu akhlaaqa qabu warruma gartee kabaja qabu argata jechuudha hiikaa waan kana tagartee olii gadde deemtee badii daddalaydu waan hin taane fasaada fasaaddu takka waan fedhellee haa ta'u yoo balleessite namuma akkasii oo gubbaa kanallee nama nagaa ka fakkaatu taate ka ishiin fuute sun takka itti heerumtu sun namuma akkasiitu qunnama jechuu beeki hiikaa waan kanaa yaa sheek aboo dubbiin immoo dubbii ajaa'ibaati kam. Namni alama bashannana boocol keessatti dargaggeessi yoggaa guddachaa deemu dubrinis hasan keessa guddataa deemu jira jari lamaan sun wal malee nama masgida jiru san ni kajeelu akka waan jinnii wayii itti fiduu deemanii itti fakkaata waan jinnii dil akkasii haguuggate san booda ni sodaadhaa hujaa ta kashiifa tana fedha kashfii tana warra ahlal kashfi jedhanii nama galee namni gamana jiru kun tartiibatti guddatu qaba diin qabatee safuu eeggatee kabajaa eeggatee dardarri guddatu dubrinis akkanuma guddachaa deemu jarri lamaan kun wal kajeela malee asirraa bahee warra sarara GBS'n harkaa badee san hin kajeelu abada akkana beek al-khabiisaatu lil-khabiisiina jechuun maanaan isaa kana. شيخ انت لدين قبضنا بربادي تقول حافظ القران جيبنا حافظ القران ما شاء الله اتي حافظ الشر مو حافظ المال يعني تولي نوها تلچ ربين وفي تولني تلتو برباد دغيسني ما شمرن كينيا حالك ابتما هر دبرتين اتجرت لالي دبرتي فيلم متان زوري تا تيك توك متان دمي دبرتي سوشيال ميديا اجا جامس تديك دراما في فيلمي وصولال دماتي تأخلاقا كمني تقرآن ربي قبن كمني تمسيدا قبن كمني أمل زيرو دبرتي كان مقالان قوتمنان فولدرة أبي جهلي في أبي لهب مقالا كان قوتو ديم المان سانورن المان أبو جهل فقط مستقبل فولدرة ومتى تقوت المامو أبتما دبرتين هر أتجير تلالون قهار كن وقال فجرت قالوا دبرتوتا هر أسرت أركني سبحان الله شيكوتي دلدلتو شيكوتي مقابل لي سوريسا ورق غاري warruma gaggaarii fi hunoo isheen dubbatee jira. Kanaafuu murtee rabbii nuti hin beeknu murtee rabbumaa beekati isin qajeela tiktok gubbatti fasaadan babal'isna jechuudha hiikaan kana. Waan ajaa'ibe konfidensi ifitti amanamummaa ta'eetiin ajaa'ibiyaan wallaahi billah. Fedawwaca
hamileeteetiin ajaa'ibe. Suuraatii tarifeensaa baasaa takofoo baasaa kunoo alhamdulillah. Amma mee haa jennu. Hayi. Ustaaz Ibsaan osoo Nasraa hin fuudha jedhe akkamitti fuudhame osoo jaalate. Mee osoo jaalate akkamitti fuudha. Maay Pakistan Nasraa. Fuudhee isin garsiisa. Kootiin sin baan. Heerumee isin garsiisa. Dubra baanan. Waan isin fiddaliin isin laala. Dubra quraana qaratu gartee hijaaba uffattu. تدري قابن وفني قابو وفتي Tawaayee TikTokii kanan beeku. حجاب قلب بوتي Hijaaba uffatu jaamale Namarartanan. kaganaa umriin isaanii 20 gahee. إن شاء الله من دي وقعد يبغى بشنطة ميلا ده أستاذ بساني نيرومان. Hin jiru akkasni. Oh my god أمة ما يمي. Dhalaa kufuu khayyadu. Dhalaa harargee taatee kufuu khayyadu. Biyyee nyaadha. Ani fuula cufachuu baadhus bakki hundi kiyya cufa. Sheeticha namni hundi irratti deeffatu kana natu fuudha ana malee namni biraa ka fuudhu hin jiru warri biraa ka kajeellettantu ija gadi qabadhaa jetteemi. Dee garuu wayi qoostaa Nasraa ati qoosaa heddummaata Nasraa ta'e. سبحان الله. Osoo itti heerumni sun jaanatu heerumtu beekaa akkana jette malee ayi si qoccaa ustaaza xiqqaa bareedaa kan. ميروتك اللهم نجنا من الشيطان جامع. Sirri fannee jira. Rabbiin isin duraa naa baasu. Ibsaan raayoo dhaabbatte dhaabbadhu. Jaalachuuf mirgaan qaba. Wayi qoosaaf jetta. والله أنا أكلت يجوتوني لا يروما يرومو بعد والله. Amma durallee si waa'ee abbaa abdii haasottuun si arge abbaa abdii wal fuuna jettanii isinii dubbatuun arge ga'an nama darasaa tokko namni darasaa ka sheekaa tokko waan dubbatan hunda dhugaa si'a wayi akkuma abbaa abdii san gootaa je'eetiin rifadhe malee. Ta abbaa abdii sana akkam goota isa dhugatti abbaa abdii maa irra wal gantan duraan abbaa abdiitiin jaalalleen turre adde Nasraa maal sitti hanqate abbaan abdii. Abbaa abdii xuuchaan qabdu adeero areedan qabdu qaama guutuun qabdu. Mata jala jalatee firiisin goone sii galee. Yoo nu laasi cufee ganda dhaqee si dhufee siineerum gandaan dhaquun taatu an sineerum sitti hime gandaan dhaquun taatu laalladhu nama biraa ani fooloon kee maal naa godhan fooloo 5,000 qabaattee 400 qabaattee I don't care fooloo. Dhiira akkam feetati. Feemasummaan kee maal naa godha. Dhiira akkam feeta. Tuushaa baasii areeda baasii. Mataa jala ciradhu firii sii godhi sii galee as akkana baasee gudeemtu nama sodaachis jig akkana jettee laa firraa sodaachistee akkana laaltee yoo biraan kun mataa qaqqabachaa yoo nama eessaan si geessaani sodaa yoo feetanii ceetaa kophee harka fudhatteeti. Kanaafuu gaati dhiira gartee mataa jala muratu firiisii dhiira wandalaatee qofoo duraan gabbuufatee deemu dhiira akkas akka isaan kaati barbaadduti sheekarraa gabbuu hiree obboleettii ta'e tanaaf siin jennaa barra. Ilma Oromooti ilma Muslimaati obboleessa Rabbiin addunyaa fi akiraa amantii takka kanneen nu godhe alhamdulillah kalee qofoo fadhuus rifeensa banaa deemus dhiise alhamdulillah rabbil alamin jaalachuuf mirgaan qaba. Amata dhibballeen hin jaalladhu. Warruma TikTok keessa wajjin dhiichiftan sana achi keessaa yoo barbaaddatte rooyya akka ishee kamaal ishee kotiin biraas ni jirti bar akka abbaa abdii kan keetii sanfaatu jira kanuma akka sanfaa barbaaddadhu sheekamaa illee areeda qaba malee rifeensallee firiis hin godhu dhagaye warruma maqaa sheekarraa osoo